waan adda addaatii fi fanjiiwwan xamaduudhaan karaan keenya karaa baadummee ta'a jechuudhaan loltoota ofii gara shiraarootti qajeelchu jira. Akkasumas boodhaan isaan keessatti awwaalamanii jiran fanjiidhaadhaan xaxuudhaan leenconni kumaatamni asirratti ibsishaa dura gulufuudhaan argine. Aadde Maakinillee gammachuu koo gammachuu Oromoo waliin ibsannaa ayyaa ilmaan Oromoo jechuu jirti. Fuula isiidhaan tokkummaa ilmaan Oromoo ibsishaan hoggaa meeqa isiniif qabsaayaa ture leencota 99 fiddaniitiin dhufuu qabdan dirreen keessan dirree aadaa Oromoo yookaan ammoo galma aadaatiin isiniif milkaa'uu qaba jechuudhaan obbo ibsishaan himee jira. Akkasuma mucaan mataa dunkuree kan akka pirezidaantii chaayinaa ta'u akkuma pirezidaantii duraanii Obaamaa Afrikoota hundaaf ibsa isiniif ta'a jechuudhaan isiniif ibsee jira. Akkasuma ijoolleen keenya madaamochi irra jirtanii fi warreen galaana diimaa yookaan ammoo Awurooppaa keessa jirtan ilillii irraa qabdanii, leencota irraa qabdanii, kuruphee irraa qabdanii, onnee irraa qabdanii asirratti argamuu qabdan. Taaptaapiidhaan, koppiliinkiidhaan akkasuma laga haxooruu qabdan. Isin hundinuu ilkaan keessa su'aakkattanii ramadaana eegaa yoo afaanii fudhattanii bismillaahi kuun ammoo ka amantaa keessan qabdan ittuma fuftanii akkasumatti meedhaa qaraasisuu qabdan isiniin jenna. Galatoo. Gabaasti, thank you so much. Hedduu takka galatoom. Thank you. Baqaa yaada keessa nu seenstee innaa gabaasuu keessa yaada keessa nu seenstee bara. Thank you so much. Guys, kiisi gargara. Ani maaliifin akkanatti baqaa jirnu ani. Iyyaadee rabbii jira maal goota. Hage fedhe namni yoo jabaate rabbi irra jabaatu ni beekta inshallah rabbumaa tirraansaa iyyaadee nati. Ay jedhaa hundaa dabarii fi arjummaadha deemuun. Walaloon gariin irra tabartee jechuun walaloon jira waan adda addaa ka barreessee jira. Boruuf gizee laali taphni kun xumurame booda waan asirra uummata kanarratti walalleessu jira. Innaa jabaadha waan qabdanirra taaptaabiin koppiliinkiin bira dhaabadha. Irra baay'inni uummanni iyyuu akkuma gaaf duraa jedhan baay'inaa miti. Afaan haasa'uu miti. Hojii harkaatii fi hojii sammuutu taayimingii irratti faayidaa filaawarii takkatti gizee faayidaa malee hin darbina. Maaliif koppiliinkiidhaan mana ho'isaadha. Yookaan ammootu waa darbitanii gizee laal taayimingiin dhumate bara akkana ta'een hin jiru. Awwaluma itti dursaati meeshaa keessan walaawwala kazaage yookaan ammoo xiyyiitii keessan afaan irra galchaa ta'a. Gizee tokkosaa isiniin jette maakiin lafa qabsiisaa tokkosaa gubbaa irratti miti. Akka laal miila dha'u. Waan ajaa'ibati gaazexeessaan kun ana xaaxaalillee hin beeka. Akkatti dha'anillee hin beeka jettanii akkana jechuudha. Tokko tokko akka itti hannan malee akka itti dha'an kan beekne jira. Bareedaadha. Shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, yang gihijri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani waan baatiin Oromiyaan eessisitti Oromiyaan guyyaan gahee bar maal kootu gaagasti. guyyaan gihijra maakisha. Guys maal godhu jettan. Wataadara keefuudii karaa lolaa. Mana baxaabbatu maal hin baxaabbatne bar. Shit. Nuti bar mana kee kabajaa mana keetiitiif dhiibna malee baxaabbannee dhufne. No rakkoon hin jiru. Baxaabbannee dhufne bar hanga namni iyyuu takka iyyinee magaalaa wal gara galchine. Mana warra kabaa nama guddaa gaachini iyyan dhufnee miti. Boru galgala guyyaan boru galgala inshallah maakishaan fuutee kaatee jirti wadaadara isiidha namni hundinuu qaxara qadhaa meeshaa teessanii nyaachifadhaa qawwee teessanii inshallah boru galgala biiznillaahi ta'ala
rookeetiin takkitti nuti asii dhukaafnu rabbii wajji jiraadha takka asii uummata achitti sodaate. Qabdii wal fakkaataa dhiisi osoo karaa inni irra deemee gana akka isaan ijaan ilaalletti moohee bira kutaa ibsisaan. Inshallah warri footoo bira ka'uu feetanillee warri footoo bira ka'uu feetanillee boru booda akka duraanitti caalatti bira kaatan ibsisaa bira dheetanii kaatan. Akka boru walitti bira kaatanitti wallaahi laazimitti boru guyyaan. Bakka namni sila Ramadaan kanan dhufnu sila TikTok jennee yaanne akka malee nu yaaddeessee waan jiruuf ibsisaan ni moohaa gammachuu takkaan dhagahama hedduu takka gammannee jirra. Inshallah boru gaa guyyaan Oromiyaa dhufee gaa guyyaan eeggachaa turre. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal jettaan gaame? Jirtan nagaya. Bas dhufeetuma dafee nurra dabree jeeti yaadu jira bari yaada nutti eebar. Bismillah maaliif kana yaannaan beenu garuu immoo gammachuu booda jira inshallah. He will win. Ma yaadina. Rabbi haa jiru du'aa matti goona kam jettan maayiki. Yaa inshallah. Inshallah boruunna tana gammaddanii bar taphachuu jirtan inshallah rabbii jira. Boru sa'a tana gammachuudhaan akkatti biraa koffalutti jirtan. Dhumate boru sa'a kana yaadu gaafatti gammannaa Zaaka ati taphatteessan immoo osoo za'a takka jechuudha akkasimi akka Ameerikaatitti. Already sa'a tana geemii jira na fakkaata. Geemni dabree jira malee. Zaaka ati taphatteessan immoo zaaka I think Faaya jiru taphattee. No sa'a kudhanii barsaan tun sa'a kanii dabra. dabre fagoo Gisee salphuu jira. Okay, ini sa'a tana guys, sa'a tana dura dhugatan. Isin boru maal gootan sa'a bakka guyyarra xiqqishoo haal koloominaan manuma ibsaa banaa laala maal gootan haal Nuti koloominaan. osoo isin mana banne duratti magaalaa TikTok Mana banuu miti. mana banuu danda'u mana bannee Ibsishaa isaan mana jedhanii laaluu banachimaan itti gallakeef. Hai halkan jetti isi. Waafiin qabdu dawlaa daddaan oolan guyyaa oorafuun gartan boru inshallah. Waan rammuusan. Wallahi. Garuu akka waliin komanne namoonni asirratti nutu mooyata jettaniiti yonnoo jetta waan qabdanii dhuftanii yoo naannoo sanii dhufi iskiriishuuti ajjala isin goona laala isin nama mara isaatu maalifi dubbii sobaa hin barbaachisu wal bira dhaabatu sinii galaa miti namni kenna maal isinii fakkaate afaan inni jedha hojii irratti rakkoo qabna. Warreen gugurdaanillee warreen xixiqqaanillee ni argina gisee yeroo baay'ee nu moo'atan wanti nu jennu maaliif inni jiraa miti hojiidhaan argamsiisa. Afaan homaayyuu miti qilleessanii tara. Hojiin qanii argisiiftanii gara hojii jijjiirtan. Yaa it is alright okay dha kun wanna takka waa fudhatamu. Garuu afaan abshiir jechuun afaan duwwaa maafi faayida. Anamma abshiir yoo jedhee deeme abshiiriin kiyya na duubumatti hafti. Hojiin kiyya hoo ni galmooytee teetti. Akkasitti yaada isiniin jechuuf jedhe. Namni kuni Abshiiriin balbaloon nu seensiftu warra kennayyuu dhiyoo kana dhaqee abshiir jennaanin balbala seenee gadi ba'uu dadhabe. Abshiiriin afaanii balbala nama seensifte gan nama baasuu hin dandeettu. Kanaaf isiniin jedhe. yaa dhugaa keete nama waan danda'uun haa dirmatu inshallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abshir illee bareeduma abshir illee waan badeen qabu abshir jechaartuma namni gara kaaniin ka hojiitti jijjiirullee hin dhabamu. Inshallah nuti illee warri taaptaap illee akka kottee nurraa buututti as jala hin deemnu kottee takka asirratti asitti gannee deemna boru. Abshir ooma takka yaadinaati abshiriin bareeda abshirii tana keessa waa hedduutu jira. Abshir oduu jechaatuma wal jajjabeessan inshallah. Abshiriin gaarii jechuu barbaadeetiin namni